Akka jirtan hordoftoota chaanaalii maatii as ta'etu hundinuu bakka jirtanitti nagaa fi salaamtaan teenya isin haa geessu jecha har'a viidiyoo gabaabaa tokkoon qabadhee isinii dhiyaadhe. Egaa barri faranjii 2023 seeneetu jira. Bara kana keessa YouTube waan haaraa qabatee dhufeetu jira. Wanni haaraa inni sunis maali kan inni jiru walumaan ilaalla. Egaa gara viidichaatti seenuun dura warri as ta'e YouTube subscribe godhin subscribe godhuudhaan viidiyoolee barnoota yeroo inni gaddifnu akka argattaniif all notification irra godhadhaa jecha kallattumaan gara viidichaatti seenna. Monetization guutuudhaaf kanaan dura tokkoffaa subscriber 1,000 lammaffaa immoo sa'a watchhour 4,000 guuttachuu qabdan ture. Amma immoo son dirqama hin barbaachisu. Sa'a subscriber 1,000 jirutti ta'e watchhouring isan dirqama sa'a 4,000 guutuu hin qabu. Sistemni biraatis hedduutu jira. Sistema biraa keessa karaa salphaa ta'een karaa ittiin monii guuttanii jira. Namoonni dandeettii viidiyoo gaggabaaboo dalaguu qabdan short viidiyoo kan jedhamu karaa gabaabaa ta'een monii ta'an guutuudhaan kafaltii gahaa ta'e argachuu ni dandeessanii isin jaa. Maali akkamitti akka sirna seera haaraa kana akka apply gootanii fi eessaan akka arguu dandeessan waliin ilaalla. Egaa YouTube erga kanatti banattanii booda eessa argatanii YouTube gama harka mirgaa irratti dhufuudhaan iddoo profiling isin jirtu irratti YouTube studio irra seentanii waan haaraa san argachuu dandeessanii jechuudha. Maali erga YouTube studio seentanii booda sa'a 4,000 kan duraan juusan namoonni dandeettii viidiyoo gaggabaaboo dalaguu qabdan maali haruma salphaa ta'een monii guuttachuudhaaf ni dandeessan jechuudha. Erga kanatti YouTube customization irra kilik godhattanii boodatti maal gootu earn jedhuuf duraan monetization gama harka bitaarra dhufuudhaan iddoo profiling keessan jirtu kana jalatti dashboard iddoo jiru kana jalatti copyright ye duraan monetization jaa amma immoo earn jaa mallattoo doolaarii kan qabdu kanarra kilik godhachuudhaan maal seerri haaraan akkam hajuu godhu haadha waliin ilaallaa jechuudha. Erga earneenteen boodatti sirni jijjiirame san maal akka ta'e karaa gabaabaa ta'een argachuu dandeessanii monii namoonni dandeettii viidiyoo gabaabaa dalaguu qabdan short viidiyoo akkuma viidiyoo TikTok karaa salphaa ta'een monii guutuu ni dandeessanii jechuudha. Fakkeenyaaf inni tokkoffaan haa egaa kanatti wanni dhufteen boodatti monii guutuudhaaf tun dirqama subscriberiin 1,000 dirqama. Inni itti aanu immoo watchhouring 1,000 fi watchhouring sa'a 4,000 guutuu daawwatamaa qabaachuun dirqamaa miti. Kana yookaan isa kana keessaa tokko qabaachuu qabda. Public short view kee guyyaa 90 keessatti miliyoona 10 yoo ta'e view akkasii qabaannaan viidiyoo dhedheeraa osoo hin ta'in viidiyoo gaggabaabaa irratti haruma gabaabaa ta'e monii taatanii jechuudha. Kanaan dura sa'a 4,000 qofa daawwatamaa guutuun gadi dirqama ta'a. Ammaan boodatti immoo guyyoota 90 keessatti view miliyoona 10 qabaannaan haruma gabaabaa ta'een monii guuttachuu ni dandeessan. Kana egaa namoonni dandeettii viidiyoo gaggabaaboo viidiyoolee akka TikTok hojjechuu danda'u. Viidiyoolee view guddaa qabu hojjetan taanaan haruma salphaa ta'een monii guuttachuudhaan kafaltii argachuu ni dandeessanii isin jaa. Kana YouTube bara 2023 keessatti seerri haaraa inni qabatee dhufe. Har'aaf viidiyoon keenya kanuma hanga yerootti aanu wal agarrutti yeroo gaarii nagayaan tura.